Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya nageenya keenya bakkuma jirtan isin akka isin jecha har'a keessummaan isiniif qaba keessummaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Na cinatti argamanii keessummaan koo na cinaa jiru. Keessummaa kiyya wajjin wal isin barsiiseetiin gara sagantaa kiyyatti darba jechuudha. Keessummaa keenya baga nagayaan gara keenya dhufte isin jenna. No affeeruu keessaniifis galatoomaadha. Baga nuu jiraattan isinillee. Tole. Maqaa keetirraa kaanaa dura daawwattoota keenya wajjin wal bartee achi booda gara sagantaa keenya seenaa sagantaa addaa qabannee dhufne. Maqaan keessanirraa kaanuu eenyu isin jenna? Muhammad Ahmad Yoonis. Muhammad Ahmad Yoonis eessatti dhalatee eessatti guddatee ijoollummaa isaatti maal hojjechaa ture? Muhammad Ahmad Yoonis dhalataa Oromiyaati. Nama Oromiyaa keessa dhalatee Oromiyaan bikki hundinuu dhalootuma isaatii keessaa ganamni bakka itti dhalate qabaa naannoo Humbannatti hin dhaladhee ona Humbannaa keessatti hin dhaladhee jechuudha. Ona Humbannaa hoggaa jennu onni Humbannaa eessatti argama? Naannoolee kamitti argama? Kutaa Oromiyaa keessaa baha Oromiyaa akka taate irra hedduu namaatiif tilmaamuun hin rakkisu. Baha Oromiyaa irra eessa onni Humbannaa naannoo? Onni Humbannaa baha Oromiyaadha. Kibba Oromiyaatti argama. Gama baharraa gama kibbatti baha qofaa miti hanga ilaa lixa Oromiyaatis lixa Harargeetis gamanaan Ogaadenii gara bahaatiin gama gartee qiblaatti ona afran qal'ooti hanga ilaa laga Waabee jechuudha. Bishaan Waabee deebisee ona Anniyyaa ona Humbannaa. Gaariidha. Muhammad Ahmad Yoonis iddoo dhaloota keetiin of himtee jirta. Ijoollummaa keetitti maal hojjechaa turte? Lolti isaaf turte moo barumsa diin keessa turte moo lafa qotaa turte moo maal hojjechaa turte ijoollummaa keetitti? Nuti akka naannoo teenyatti namni Oromoodha irra hedduudhatti ammaan dura keessatti ilmaan qotee bulaatii fi ilmaan horsiisee bulaati. Irra hedduu ijoollummaa biyyaa keessatti naannoo teenya keessatti waan horsiisee bulaadha. Biyyi teenya biyya horsiisee bulaati. Ijoollummaa tiyyarraa qabee an iddoon itti dhaladhee bakkiin dura itti dhaladhee ona bookeeti. Ona bookeedhaa bakka 27 jedhamtuun beekamtu. Ona bogarteetiin 27 beekama. Ija garriidhaa bakka jedhamtu ona boorteettiin dhaladhee achirraa gaafa ijoollummaa tiyyarraa qabee naannoo sanitti guddadhee hanga waggaa ijoollummaadhaa tika jechuudha. Horsiisee bulaadha waan gandi keenya ta'eef horsiisee bulaa tiikaa re'irraa loonirraa akkasumatti guddadhee eega waggaa masalan 10 ga'ee gara qumbiidhaa deemee biyyi sun waan biyya keenya taateef qumbii fi bookeenis goygowiis rigaanninis mayyuus Oromiyaan hundinuu teenyuma haa ta'uu sun ona jechuudha. Abbaa keenya ganda keenya haadha keenya abbaa keenya bikka feenetti jiraatuudhaaf waan akka gaariitti danda'amuuf gandi keenya waan bookee fi qumbillee jiruuf jireenyi keenya qabeenyi keenya qumbiidha. Akkasitti qumbii goohaa galee achi biyya qumbii goohaa jedhamtu san achittiin waggaa 6 naannoo san taa'ee achi guddadhee achirraa booda maal jetta akka lakkoofsa Itoophiyaadha 80 fi akka lakkoofsa Itoophiyaadha amma hoggaa yaadadhu 80 fi meeqa 85 kana gara barnoota Islaamaa deema. Egaan daawwattootaa fi kabajamtoota keenya baga nagayaan dhuftanii warri kuni kan tamsaasa kallattiidha. Keessummaa kabajaa Muhammad Ahmad Yoonis wajjin isiniif dabarsaa jirru. Tamsaasa kana keessatti waan hedduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namni kuni nama hayyuu Oromoo tokko. Akka nama Oromoo tokkotti waa hedduu dubbachuuf deemna. Haala dur uummanni Oromoo keessa ture akkasumas haala uummanni Oromoo yeroo ammaan tanaa keessa jirullee ilaalchisee waan tokko tokko wajjin dubbanna.
mee ammaan tana gara gaafii tokkotti hin ceha. Gaafiin kun amma dura gara feesbuukii kiyya irratti bara 2016 keessa jechuudha gara bara 2017 dhiifama gara jalqaba waggaa tokko dura jechuudha. Facebook kiyya irratti waan tokkoon maxxansee ture. Wanni ani maxxansee ture suni maali isinitti fakkaata? Minilik dhaamsota gurguddoo 8 ummata Habashaa aangawoota Habashaa warra yeroo saniitii fi warra isaan booda dhufaniif illee dhaamsa 8 kaaya ture jedhan. Dhaamsi sun ammas masaraa mootummaa Habashaa keessatti dokumentii tahee waan jiruuf ka dhufe hundinuu dhaamsuma san laalanii uummata Oromoo irratti dhiibbaa gaggeessaa turan jechuudha. Dhaamsi suni waa 8 Oromoo waa 8 irraa tiisaa ji'ee Minilik dhaamee jedhan. Dhaamsa sanii obboleessa keenya Mahammad Ammayyoonis irraa hin gaafsan maddiin irraa arkadde isa jechuudha. Isarraa hin barreessee gara Facebook irratti poosti godhe. Mee dhaamsa san irratti dhaamsi sun yeroo hedduu hordoftoota laayikii hedduu fi komentii hedduu arkatee jechuudha yeroo jalqabaatiif waan inni poosti godhe keessa. Mee dhaamsi suni waa 8 suni maali? Irra deebitii daawwattoota keenyaaf ibsi. Nuti durumarraa qabnee uummanni Oromoodha hadhaa gabrummaadha karoorroodha kana hundummaa keenyaa numa beeka. Gara ibsatuu fi haasawuu wallaalus gara ittiin jiru wallaalus dhukkubni kun gara isaan qabeen gara ittiin jiru wallaalus namni Oromoodha tokkolleen sammuu keessatti kan beeyin hin jiru. Maaliif waan gootowwan keenya gaafa gartee Hamamuraa Aanolee gaafa Calii Calanqoo gaafa garteetiin Gullallee Azulee lola kanaan seenaa garteetiin tolaan yookiin dipiloomaasummaadhaan diina kana hin gabbarruu jedhanii karaa saaqaniif jecha sammuu keessatti bilisummaa waan jirtuuf sammuun hin gabroomne zaataa fi qabeenyaa fi diinagdee fi olaantummaa Habashoota akkasitti hijaan jechuudha. Hijaan sammuu teenya keessatti qabatamaadha. Roorroon tun yaadatamaadha nu keessatti guddatte. Eeganaa gootowwan Oromoodha ka gartee karaa godhee akka gartee nagaan gabbaruu kana didamee karaa saaqan jechuudha qabsoodhaaf. Kunis daran nu keessatti jechuudha ilmaan Oromoo keessatti sammuu keessatti jechuudha nutiin kun gabrummaa jala jirraa roorroon nurra jiraa. Namni tokko yoo roorroo beeke jechuudha roorroon narra jiraa kana beeke an gabrummaa jalaan jiraa beeke gabrummaan kun narra jirtii beeke bilisoomuun beeke numa malaa ni dhufa jechuudha duubarraan. Yoon sammuu keessatti an gabraa jechuudha kana wallaalte qofa kuni nuuf karaa saaqee jechuudha hayyoota. Eeganaa hoo ulamaa'iin islaamaa jechuudha warri waa barsiisu daran gubbaadhaan dabaltii jechuudha warri waa yaadu hundi isaanii waa barsiisu haalaan nu cimsan jechuudha waan kanarratti. Qabsaa'onni keenyalleen ka waggaa garteetiin 1990 fi 7 as 90 fi takkarraa qaban hanga 97 irraa hanga ilaarratti gaggeessan hundi wama kana ibsa rooruma tana. Kanaafuu eega gartee kitaaba islaamaa barannee waa barree waa dubbisuu dandeenye kitaabban seenaadha kitaabban qabsoodha ka Arabni kaa'uu fi kan Oromoonni kaa'u akka Sheek Bakrii Saphaloo kaa'u kan hunda hordofuudhaan bakka arkannetti sheekkan ulamaa'ii teenyarraa waan kana haalaan cimsiifatuuf tattaaffii hin godhin hin qabnu faanumarra jirra jechuudha waan kana. Saniifuu gaaf tokko waan kana keessatti kitaaba tokko osoon qoradhu osooniin gartee barbaadu jechuudha arge. Maal jedha kitaabni kun seenaa gaafa Minilik biyya Oromiyaadhaa tana yookiin biyya Itoophiyaa tana gubbarraa cabsee hanga ilaa wasana Soomalitti tooyannaa jala oolchee qabate. Kanaan harkee ka seenaa san ibsu jechuudha. Kitaabni kun maal jedha Minilikiin paarlaamaa isaa walitti qabee jagalma Amiir Abdullaahitti Adareetti magaalaa Harartanatti yeroo gartee biyya cabsee dhuunfatee waraana hunda battee bittinneessee kaan fixee Oromoota kumaatamaan Calii Calanqootti dhiiga yaasee kabooda jechuudha. Cabinsi Oromoo kabooda Calii Calanqooti. Calanqootti cabsee irra aanee Adaree dhufe. Dhiiga laga yaasee lafee ol tuulee bineensi nyaatee quufee jechuudha Oromoota dhalaa boojihanii horii boojihanii waan hunda fixanii raawwisan walitti qabee jechuudha. Paarlaamaa isaa beektota hayyoota isaanii Adareetti yeroo walitti qabee kana ja'anii ni marihate. Ummanni kun jaynummaan isaanii kamadaafa taankirraa nu ari'anii cuqqaalan kana
nurraa fuudhanii qawwee dura seeyfii fi eeboodhaan ka dhaabbatan kan heddumminni akka biyyeedhaa akka cirrachaa kan yoon akkam goone irra turraa oromoota kan yoon akkam goone oromoo kana tooyannaa jala oolchinee angoon teenya irra nuu dheeratti yoo akkam taane biyya tana keessa bulla jechuu akkana jee lafa haayyatee marihachiise yeroo marihachiise kana jaaniin gariin isaanii oromoo lafarraa finnaa dachii tanarraa dhabamsiifneeti waraana silaa cabsine humaan hafne ummata beeraa fi ijoollee fi nama ganda keessaa gartee horsiisaa maleedha kana lafarraa finnee dachii tanatti olaantummaa harkannee abbaa biyyummaatis taanee seenaa kanaas isaan dhabamsiifnaan seenaa fi aadaan ni baddii abbaa dachii tanaa nuti taanaa jedhan kana hin tahuu jee maaliif eenyuutu qotee midhaan nuu fida eenyuutu tiisee aananii fi dhadhaa fi foon nuu galcha kun hin tahuu namni matummaan isaatu qabeenya wannummaan lollee fuudachii mitii barbaadamaan guddaan nama gabra godhannee if gabbarsiisuudha malee nama dhabamsiisuun bu'aan hin qabu kasaarummaan biyya tanarraa itti cabsinee lubbuu namaatti dhabnee horii beekatti balleessinee qabannee kun maaltu nu kafalaa yoo nama kana fil kun hin tahuu jedhan yooni olaantummaa irratti harkanne irra dhabamsiisurra gumaan keenya nuu galaa isaanis gumaa jedhan jechuun gumaa lafa tanarratti lubbuu namaatti hedduurraa dhumte kana gumaa nama keenyaa kana maaliin kafalanna yoo nama kana fil olaantummaa irratti harkanne olaantummaa garteetiin bulchiinsaatiif olaantummaa diinagdee kanarratti harkanne yooni ummata kana gabroonfanne malee kun nun baasuu idide gabrummaadhaaf ummata oromoo achi hayatanii jechuudha gabrummaa nyaatuuf akka isaan gabbarruuf nu qosatan akka isaan gabbarruu fi akka zalaalama olaantummaan isaanii nurratti ta'uu fi akka isaan nyaachifu kanaaf achi nu faayyate jechuudha horii masalanii qabeenya jechuudha matummaan keenyaa qabeenya ta'uu beekeeti akkasii namni qabeenyaaf duraan finnuu idide kun ammas maal jedha murni kun eega akkana ta'e gootowwanii fi hayyoota keessaa finnaa nama kana yoon hayyootaa fi gootowwan keessaa finnu taate namni gartee yaada kana nutti kaasu hin jiru ka hijaa kanallee yaadachiisu hin jiru ka harmamuraa aanoleetii fi calii calanqoo yaadachiisu hin jiru hijaan hin deemu nama waa beeku nama jayna nama garteetiin afaan qabu nama yaada qabu nama waa xiinxalu manguddoolee qeerroo foollee shamarran dhalaa kana keessaa finna jedhe hin tahuu kanaas fixuun yoon hayyoota keessaa finne guututti akka jiru yoo gootowwan keessaa finne namni diina nurraa deebisu hin jiru biyyitu wiliidha qabsoo hedduuf qophooytee fuuldura waa hedduun nu mudatu ta'a akka nama raayiduu waa if dura laaluu jechuun ni yaada masalanii akka lola mililikfaa akka lola eeltiraafaa akka lola garteetiin meeqa biyya tana seene jechuudha achi booda waan kanaaf namni kun meeshaa eenyuun nurraa lola yoo gootowwan keessaa finne namni hallayya galee jaldeessaa fi gadamsa busaawaa gadamsaa ta'e hallayyatti gala waraabessa ta'a yoo nama waa beeku keessaa fixanii obbiidiyoo godhatuu hin dandeenyu nama kana fitan dhiheessinee nama waa beeku namatti as namaa dhiheessa nama waa beeku yoo keessaa fixne eenyuutu ummata nu dhiheessa hin ta'uu jedhan kun dide jechuudha osoo yaada kanan xumuratiin ji'a jaha irra taa'e Minilik marii waan kanaa jechuudha baarlamaa waan kanaatti deddeebi'ee ji'a jaharra taa'ee ji'a jahaan booda namni tokko hayyuun isaanii lafaa ka'ee maal jee eega gartee kun oromoo fixuunis hin taane dachiirraa qabeenya tahanii nama bu'aa nuu qabu ta'an eega gootowwanii fi hayyootaas keessaa fixuun hin taane eega nama gaarii nama waa beeku nama humna qabu nama waa yaadu keessaa fixuun hin taane maal goonaa jedhan oromoo waa saddeet lafa keenyee fi ajjannoo saddeet keenyee fi ajjannoo saddeettan san irratti akka isaan deeman waan san dirqiin barsiifnee aadaa goonee fi akka isaan baratanii waan san waan keenya jedhanii fudhatanii gabroomsu sammuu jechuu sammuun gabroomuu jechuu sammuun haa gabroomsinu waa saddeet karoora saddeeta lafa keenyuu fi je saddeettani tokkoffaan saddeettanirraa oromoo waan ta'e magaalaalee irraa akka fageeffamu namni oromooti akka magaalaatti hin galle magaalaan ija biyyattiiti qabeenyi yoo dhufe
biyya biroo takkarraa magaala dhufa. Oduu yoo dhufte magaalaadha dhufti. Yaanni yoo dhufe magaalaadha dhufa. Qabeenyi yoo dhufe masalan amma wanni takka yoo dhufu kaateem Oromiyaa haa ta'u yoo dhufe wanni sun dura magaalaadha dura simata. Namni adiin tokko yoo biyya san seenuu ka'e magaalaa dura harka Finfinnee dura harka. Finfinnee dhufa. Diinagdeen takka yoo dhufte Finfinnee dhufti ija biyyaati jechuudha. Magaalaa jechuun ija biyyaati. Akka qaamni namaa ijaan malee bu'aan qabne ijaan malee hin bareennetti magaalonni ija garteetiin biyyattiiti. Oromoo magaalarraa fageessaa guyyaadhaan soogiddaa fi gaaza bitatanii baadiyyaa haa galanii yoo isaan ka magaalaa bulan taate tumaa hidha badii dalayde jaan akkuma yakka akkuma namni masalanii amma habashoonni durraa qabee ilaa amma yakkaan malee nama hidhu kana hidhat nama guuru kana harkaa fi miila shanshala taanidee hidhatte haru kanatti akka nama badii dalageetti masalan magaaluma buluudhaaf akka tumamanii baadiyyatti bahanii je tokko. Akkuma miilaa fi harka hidhamee Oromoon amma hidhatti guuramu kanatti haa hidhamuu je masalan yoo magaalaa ka isaan bulan taate keessummallee dhufanii akkasitti harkaa fi miila hidhaadhaa badii takkaan malee jechuun magaaluma buluudhaa jecha magaaluma isaan buluudhaa jecha yakka tokkollee kan Oromoonni akkuma amma Oromoonni hidhamu kana jechuudha. Akkuma amma Oromoonni qeerroo fi qarree fi xiqqaa fi guddaan hidhamu kana jechuudha. Namni tokko akka seera addunyaatti yoo waa balleesse yakkaaf hidhamuun takka gaafatamuun akkuma aadaa teenyattuu numa jira jechuudha. Namichi yakka tokko yakkaaf dhiyeeffamuuf yakkaan malee jechuudha. Namni hidhamuun tumamuun arihamuun kuwwahuma Oromoonni mililik durirraa lafa kaa'e. Akkasitti magaalaa yoo Oromoonni dhufee keessummallee bulu taate tuma. Kan jalqabaa Oromoo magaalaa irraa fageessaadha. Itti aanu dura dhaabne. Lammaffaan Oromoo gosa wallaalchisaa nama Oromoo ta'e hundumaahu nama Oromoota ta'e hundumaahu nama gosa nama barsiisu akka Damiinaa akka Bokkuudhaa akka hunda jechuudha hidha.